dhaggeeffadhu galata kee ofirraa kafalameen numne sirraa qaba. Si waa tokko kalaama tokko siin hin jedhu. Kingaa marxool xallaa kana ati bilookiidha. Usmiyyee ulfaadhu ilma dhiiraa haasoftee waan haasoftee dhugaadha. Asliinis itti gaafatamaadha. Makiinis itti gaafatamaadha. Ilmi dhugaa asii badhalatu. Dhugaa jette. Kun ganni jedhamtu kunis bilookiidha na biraa kana booddee. Malo gafate mali mubarak ila gafi la jipa ila mubarak atiifa wala ila ragefadu jipa or mubarak ragefadu wallahi mubarak jiban sigan abdati ragefadu jibarati araba barba jira no rabsamiti ina rabsina wanga ijoollee walloodha isinitti beera kanaan dura soo jiraatalla sababii mucaa kanaan dhimma walloo keessa quban kaanne isiniin jedheera dhageessanii gurbaa horii kana hidhadhaa ijoollee walloo sakeeti bao wallahi sakeeti ana qaben hawala hawalsani bushti simiti wallahi sakeeti ana qaben hawala hawalsi salma bukhara wallahi wa billahi mubarak challis kisaka ke di hari maala baake bidda energu jechu mara sabda ma ki bidare ma ki bidare neena gaafa dhufu du'a mara jala baden biyatu leeko tu fuddu narka takka fincana mara jala baden biyata ijoollee walloo takka fincana mara jala baden biyata jamma fincana mara jala wash washa ira kingi mut gori partiza kingi mut gori ko King Ahmad please okay no yero to mute gori mujasan difama King Ahmad Mubarak mana kiyya seenee hin beeku sababa sanaafin si buuse so yo debi subaatalle Mubarak mana kiyya gastin hin beeku sanaafin si buuse ya Barsiisa kabajan si qaban barsiisotuma waan jedhame akkuma barsiisaa nama qabu kabajan qaba galatoomi ani wannan dhufeefi شيرنا تقول منا والله ما نكيت أنا إنه في ملء شيري كم تقو أما بني شيء أقدر ستكتوكي أنا سارة إنه بنتورنا كنتور إيه ستوتي والله العظيم هذا مالتي لا ترى ما أقول له أنا دي سيدا أبسون في لا بيسنج تشون في مالف نرى جيسا نما خباجا قبل دولار أنا ما هم درنا من اللي تيجي تيجي نبتاس كيسا جي باور جي باور جي باور بكبر بعد تنار كده كابا شورندا أكن كباجو همبيكا إلا شير كوري غافي أكن كباجو همبيكا وفي مبارك جيمي كان دابي لا يونكي جي باجرا دكي جبدي لان جدي جي باور جيمي كان دابي كوي ما كوي جي باور واتما جيمي كان دابي مبارك سيمبربادا سوجتي سيندابا مو سيندابا جي باور gal chanamne yo manti qabdan كوي غافي غافتا جي باور وتوتي جيمن او سيتا بتايرو لينچان Mubarak si barbaada geemi kana dhaabi nagal chitoo tette singal chuan jefa okay na dhageeffadhu ka dubbatte mi na dhageeffadhu Mubarak nu wanni jenne anille akkuma haasaamaa jiru mana kana dhufee seene wanni haasaamaa ture mallayni guurame sun karaa giiftiitiin ummata ga'e mongaa'inne irratti haasaamaa ture achiin booda immoo Ibraan dhufee Ibraa Mubarakiin sheer itti godhi waa miti ummata appideet haa godhuu jennee dubbanne waan biraa namni si arrabsan jiru namni Mubarak hattu siin jedhen jiru ati jipa dhaggeeffadhu ka ati geema addaan na kuchisiiftee dhageesse geema addaan na kuchisiiftee siin jedheen dhaabadhu jettee na dhaabsitee na gaafachuu dandeessa hin beekta kana geemii irra jiraattee jiraachuu baattee hin naqatani dhageesse achiin Mubarakii waami Mubarak appideet haa godhu ummanni gaafataa jiraa jennee dubbanne akkamittan nama lama sadii appideet godhaan jipa nama tokko faawon namni voice nama tokko maallaqa kana kan walitti guure ana qofaa miti makii jirti kunoo ajjala asli jira akkam natti deefatame wal ijaaramee gara feesbuukiitiin gara tiktookiitiin akkam ijaarsan fakkaanne wanni kun oromo ijaarsan fakkaanne wanni kun mee nama maallaqa kana narkaa fuudhu laala wanti narkaa fuudhu jira nan du'a malee nama gaafachuun deebii ijaarsan fakkaatu wanni kun hin jedhe feesbuukiin attalkanii guyyaan waan tarrafama ilma kiyya tarrafama birii walloo kana kaguure anaaf asli makiidha kunooti makiin akka maaliif buutu makii Keessa milee cimala hin buune saba kaasni. Ani ijoollee walloo dhimma Amadii Fanseen barbaadan dhimma gurbaa
tortora Ahmad jedhamu sanaaf isin barbaadan ijoollee walloo gaafa turaasi nakala tiriitti nagadhiisan indee ittiin galu dhimmuma walloo ittiin galu Ahmad kanaa jiru jedhee namoon jennan Ahmad isinii jedhe moon jenne dhimma haadha walloo sanatti isin galu jedhaan maaliif mucaa kana of keessaa baaftan malee wallaahi ijoollee walloo moggaatti isin galchaa jira mucaan kun waliin nyaatiniin hin jiru heeraan hin birrii 100 meeqaan gargaarsa godhaa turte uummata wallooti قد كونيتو لا وين مبارك مبارك نمني توكو لا يبير جلا لا ما في لا يبير جلا ما نخوف نو وامون تجلا ديبين إلامي دي باور برسيسا وامشلا كيلو فيرا أنا كبا إيسي ما أتي غرغارسا أمتا ولو داف سجلتها تبيكم ديم تطي ما أتي ولو داف مالك أتي قلتي ريسيتا في دينو غرسيسي ما Deebiin jira? Eenyu baas? Maal buutan? Oh, makina anaan jaarti? Daanaa simiti kingilaan jaarti. Dhugaa. Kingaama. Eenyaa isaa jira. Jibaar maaliif ofitti waamtaati? Obboleessootti nama kabajamaadha jibaar. No makii ol deebisa. Makii namni si buusu hin jiru. Namni si jedhee hin jiru. Siinis hin jettus. Jibaar. Kingaama achi deemee as deemee dubbii haadhuun jedhaa jirtu malee. Dhageessee? Barsiisaa mudataan akka inni beektu mudataan. Jibaar please dhiisii waan akkanaa keessaa beektu. Obboleessa Usme barreeffadhu lakkoofsa. Jibaar sirraa hin bareedu ati funyaan qabdee nu gaafachuu dandeessaati. Obboleessootti nama kaleessa nu qabachiisaa ture. Daaraa dhuma xiqqoo sanarraa iyyuu nama maallaqa kee horsaadhaa baasee nu qabachiisaa ture. Adaraa rabbii king ansiin utuma deemaa rabsee si deebisuu hin danda'u. Please laa deebisaa kenna wasakaa kennaan jiraani. Entrana bani male jipa ori ban deebisa male namni koy ani yoga araba deebisa araba deebisa ka gurba ko shasha sana gadi baate kilma tokko mucaa ko garagalchuun kinga mar suuraa ko fayyadamnaan ijoollee walloo akkanan kuban abbatu araba wanti kinga mar monitoroo qabaate maki si buusa maki kunoo kanaafan Monitor qabu maki dhiifama shuguti wallahi yellow accounting kun haala jalaa gubatee accounting laali maaltu jira Monitor qabu Ahmad maaltu jira maallaqa gaafachuun keessanii qeequun keessanii sirriidha maaliifi maalleen kun hin galleettanii gaafachuun gaafiin sirriidha gaafachuun garuu jarjartanii dubbatinaa nuti dubbannee ture Facebook illee TikTok irratti illee maalleen risiita isin garsiifamaa jennee jira maaliif dadhabnee waan goone kana isin garsiisna wanni kun waan dhoyfamoo miti waan ummanni arkee waan hundi keessanuu qoba qabdanidha gaafachuun sirriidha garuu arrabni hin barbaachisu guys nama arrabsuun hin barbaachisu saniifuu Ahmad immoo ati bikuma deemtutti nama qeequ waan manni ofarratti dalde gisee hedduu qeequmsa dhiisii obboleessa fayyaa barbaachisaa miti namni wal arrabsuun sirrii miti sanumaafuu dhiisii mubaarak qofaa miti kana godhenu hundi keenya waliin gargaarsan irra turre nama qofa tokko qofatti addatti ilaalanii irratti duuluun sirrii miti maallaqa harkuu qabdanii isi kun immoo limitii gaafa TikTokii wanti guyyaa takkatti bahuu miti amma garuu guyyaa 2 fi 3 kana keessatti maalleen guututti inni gala gaafii haruma sirrii yoo gaafatal malee gaafii nama arrabsaa gaafachuun sirrii miti jeetii yaadan akka gama qiyyaan ani yaada kennadhume maakii baga dhufte amma kakaase asirratti baay'ee namoota baay'eetu kaase dhuguma anuu deebii kenneera mubii qofa osoo hin ta'in namoonni koreen haa gaafatamanii malee mubaarak qofti deebii kennuu hin danda'u koreen hin jira koree kana gaafannaa jedhanii koree san gaafatanii akka deebii nuu kennamu Ibraahimiin isinitti erganii jiranii beere saniin jirra namni martinuu ka jedhe yeroo san koreen hin jira jennaan doon koree anatuyyuu kaasee maakiilleen engadda sanyii waan tokko isin gaafataa ture yaadatta yoo ta'e namni wallotti dhukkubsatee garaachi isaa jigee itti waan kara magaalaa dhufu dhabee jira innaan adda baasaa nama san dura qulqulleessaa jedhaa turte ati anjala keessan ture lakkoofsa tokko ergaa ture maaliif wallollee bilbila isinii kennuuf warra hospitaalaallee isinii kennuuf ankaleennatti hospitaala kana guyyaan amma saatii kanatti bilbila isin qunnamsiisuu danda'an waan irra jiru ganama akkamiin bulanii galgala akkamitti bulan ganama akkamiin jiranii guyyaa akkam jiranii hin gaafadha maaliif namoota waa wal bareef naa bilbilan isaan achi keessa hadha fooyyee qabna har'a namni seenee jira hadha akkana jira kan jedhu
asirratti illee dubbisuu hin dandeettan. San irraa ka'ee maal jennee koree jira. Koreen kun ammoo sanyiin jira, maakiin jirti. Ibraan jira. Ibraan doo mirribaa kaase Jamaaltutti bilbilee kaase. Anillee osoma haasa'aa jiran dhufe wanti kun gungummii waan qabuuf waan kana qulqullina namni illee maal jedhe amma of duuba deebi'aa jira namni. Kanarraa ka'ee wanti kun qulqullaa'aa akka osoo deeme akkuma yeroo kennaa san jechuudha. Amma kenna san birrii nyaatan jedhan nu maxxansan guyyaa lama booda jaarsa sanuu qarqaarutti kaatan. Ololli jiru akkasuma ta'a xumura irratti jechuudha. Yoo ololli illee jiraate maakii. Yoo dhugaa taate ol baati. Yoo ulfa taa'e in guddata. Yoo maal ta'e innu hin badaa ka jedhan san. Kanaaf wanni mubaalleen aaruun qabu namni waa irratti guuramu. No aaruun qabu. No sirriitti. Aaruun qabu. Maakii namni waa irra guuramu yeroo hundayyuu osoo hin guuraminuu hamiin dhabu. Yaa dhugaa keetii waan nama aarsuun jiru gaafachuun sirriidhaan. Maalii fi aarii fidamee makii assalaamu alaikum akkam nagaa. Jamaal Goodii waalaikum salaam. Jamaaltu dubbatu jira. Akkuma dhufeen aarii hin danda'u maal jechuudha inni kun. Meeqoo kaasni hima. Asittuu amnee gaafanna jennaan meeqoo manni isaatu banaadhaa jedhaa turan. Kanaaf mubaarakillee waan aarsuun qabu. Wanti kun wanna ummataati. Wanti innillee namni lamallee kudhanillee yoo gaafate afaan nagaatiin hin aaru. Na fakkaataa King Ahmadii fi Mubaabiraa komiin jiraachuun oolu. Akkaataa amma mubaarakillee ol seenee yookaan komentiidhaan barreessaa ture sanitti malee anandoom sanyii waamaa sanyii anuu sheer itti godhaa jedhee sanyiitti anattu sheer godhe. Mana keessanis dhaggeeffataa ture. Amma wanti kun waan ummataati hin hafu. Kanaaf akkuma eengaddayyuu jettee jirta kaasaa ture ani sanillee maakii fi aslii birriin kun haa galu jedhanii mubaarakaa gaammaa tursiisuun qabu haa galu jedhaa turanii sanyiin seeneetiin yeroo gaafatu jedhanii waan kana amma gabaasa isaa guutuudha ka barbaadan Jamaalfaatis kanuma kaasaa turan maalin haganatu guurame hagan ka'ee haganatu hafe bireedduuti waan takkaas birasii hadhaabu ani nuti maallaqa san irratti kalee nu dhukkubee hirriba dhabnee waan dalagaa meeqa guutuu dhiisnee achirratti hanga kaleen teenya nu buru itu takkatti gargaarsi sun guuramu ture. Maalleen maallaqa uummataati. Uummanni immoo gaafatuun sirriidhaan ja'an gama kiyyaan gaafattanii maaliif maalleen hin gallee akkamitti hin gallee ilaa ammaa maaliif ture gaaffii bireedaa gaaffii sirri gaaffii nama aarsuu qabus miti. Garuu akkuma beekamu tiktookiin maallaqa hedduutu guurame gama doolaara 20 oltu guurame jechuudha. Isin galee giiftii namni kooyinsii kannuu beeku namni kooyinsii achirratti lakkoomsa kooyinsiidhaan meeqa akka ta'uu mana mubaarak meeqa akka seenuu kooyinsii meeqa akka ta'u waliigalatti ni beekna nu hundi keenyaa'u warri geemaraatis warri giiftaraatis waan beekamu waan uummanni hundi ilaalee achirratti harkitanii jechuudha. Maalleeni limitii gaafata tiktookiin akkuma beeytanitti maallaqa hunda bikka takkatti galfamu galuu hin danda'u. Jala jalaa maalleen bahanii beeytan. Sanifuu mubeenis gaaffii isin gaafatan akka itti gaafatan hin beekwaanii waan isin bira hin turreef kanallee himuu ture mubaarak Facebook irratti tiktook irratti illee dubbatu ture. Limitidha akkanumatti bikka takkatti hin bahu asliilee dubbate maalleen kun badee taanaan stiil ililliin takka sinigalee maalleen qarshiin takka waan takka taanaan mubaarak qofaan hattuun ja'inaadha. Anis maakiinis nu sadeenuu itti gaafatamtu qoy gaafitadhu itti gaafatamtuudha. Kana hundoomnee fi maallee oofsi Ahmed Maaki ora dhaggeeffatu natti hin dubbatin tokko faaratti natti hin dubbanne arrabsin waan wal oftee biyyattaati. Ila ati maallaqa jettaalaa dhaggeeffadhu nuti biyya keenyaaf lubbuu laata jira waan agartin haasayin tole. Sama qofa si dammad. Dambiyeetu sin beeku. No Ahmad isii waan argitan dubbanne bar no. Yaa jechuun kun Ahmadiin kun akkasii akkana risetii wal galchi tafitin ajjatee miti jedhama. Ila risetii dhaggeeffadhu. Si dhukkubamoo ani amma explain isinii godhu jira bar maalleen hundi jala obsaan jechuun jira wanni afaan kee bantuuf maali bana haasi jalaanu soo akkamaatiin Ahmed, please. maal ta'e
Ahmed please me maki atille Ahmed please Malte isla no naarsi wakamini Maku please waka No, market here. Please. Ahmed okay, please. gabe jarana ila Nara finish. Jamani Dem bosona seen lubutan teelaatire qarshii takka ummata wallootiif osoo hin gumaachin asii afaan hin baniin mee risiita fi diwaanati gumaachite ilaalla.